hundi keenyaa jiruun addunyaa tanaa qormaata guyyaa aakhiraatiif nu qopheessu akka ta'e ni beekna. Qormaanni ammoo bu'aa bahii hedduu qabaachuu danda'a. Dhukkubam, rakkoo humnaa olii, du'a fira dhihootii fi waan adda addaatiin qormaatamuu dandeenya. Rakkinni yeroo ammaa harkaa nu qabuus kana ta'uu danda'a. Namni jiruun addunyaa tanaa qormaata ta'uu hubatee qalbii qulqulluun amanee fudhate jiruu addunyaa tanaa irratti firaarsaan jiraatu. Rakkoo itti dhuftu hunda irratti sabrii godhee rabbii isaatirraa caaltuu kajeelam. Rasuulli sallallahu alaihi wasallamii fi sahaboonni isaanii nyaata guyyaa hedduuf dhabanii beelaan dhakaa garatti hidhatanii jiru. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam irra caalaa namaati. Sahaboonninis eega rasuulaatii caaltoota dhaloota kanaati. Duuba eega caaltonni ilmaan namaa rakkoo dila saniif saaxilamanii nuti hoo maaliif rakkachuu hin qabnu jennee yaanna. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan, rabbii lubbuun tiyya isa harka jirtuttiin kakadhe. Muuminni dadhabbiin, rakkoon, yaaddoon, du'aan ni qormaatama. Garuu rabbiin badii isaa garii isaaf dhiisuuf isa qormaata jedhe. Musnad Ahmad. Addunyaa tanarratti rakkoon waa hedduuf nama mudachuu dandeessi. Sanirraa tokko qormaatam, kan lammadaa immoo qixaaxa addunyaati. Yoo diliin teenya haalaan baay'attee nuti dilii keessatti firraanfanne rabbiin qormaata jajjabaa nutti fiduudhaan akka ifi yaadannu nu godha. Yoo qormaanni nutti baay'atee rakkoon nutti heddummaate maaluma balleessinee balaan tun nutti baay'atte jennee dhaabbannee yaaduu eegallam. Hogguusan dilii keessa jirruuf irratti beeynee gama rabbii keenyaa tawbaa goonam. Badii irraa deebinee isarraa araarama barbaannam. Kanaafuu wayita rakkoon takka nu tuyxu hoggaasuma if millachuu qabna. Maaliifiin akkana ta'e? Dhiiroo maaliin balleessee jira? Ajaja rabbii kamiin dalagaarra oolchuu dhabe? Waan dhorkamaa ta'e kamiin hojjedhe? Haqa eenyuutiin dabse? Daangaa eenyuutiin cabse? Mirga eenyuutiin dhiibe? Kabajaa eenyuutiin mulqe? Jechaa gaaficha ofumatti deebisuutu nurraa eegama. Rabbiilleen akka nuti akkana goonu nurraa barbaada. Yaa Rabbi maaliin si godhe jechuun dubbii warra munaafiqummaa qaban irraa dhufte ta'uu beekuu qabna. Kanaafuu nutis haalaa fi amala munaafiqootaa irraa fagaachuun kan warra ajaja rabbii aamin je'ee qormaata rabbiitiis obsaan dabaree caffee jannataa badhaafamee haa horannu. Wayita qormaanni nu mudattu saffisaan warroota nu dura dabran yaadachuu qabna. Nabiyyoonnii fi ergamtoonni rabbii hundi qormaata jajjabaa keessa dabruu isaanii yaadachuutu barbaachisa. Nabi Ibraahimii fi Nabi Ismaa'il lameenuu nageenya rabbii isaanirra haa jiraatu qormaata jabaa qormaatamanii jiran. Wanti ilma kee qali jechuu caalaa abbaa rifachiisu hin jiru. Nama tokkoofis qalamuuf deemta oduu jettu caala kan rifachiisu hin jiru. Garuu lameenuu ajaja rabbiirraa dhufe waan ta'eef gammachuudhaan fudhatan. Imaana keenyaa fi imaana isaanii haa ilaallu. Osuma imaana guutuu qabanii qormaatamuu isaaniitiis hin irraanfatina. Maal si goone? Si gabbarutti hin jirru? Hin jenne. Eega sirraa dhuftee aaminni fudhanna ja'anii sadarkaa isaanii haalaan ol guddisan. Nuti hoo hagam rabbii keenya gabbarree jirram. Hagam ajaja isaa dalagaarra oolchineeti wayita rakkoon xiqqoon nuti yaa rabbii maal si goone jennam. Seenaa nabiyyoota hundaa haa qorannu. Nabi Nuh waggaa 950 wayita da'awaa godhu namuma tokkollee kan itti amanu argachuu hin dandeenye. Guyyuu numa yaama garuu nam tokkollee hin arganne. Hubadhaa waggaa 950 da'awaa godhe. Nuti hagam obsa qabaannam. Nabi Yusuf alayhi salaam boolla keessatti darbamee gabra tahee gurguramee jira. Nabi Yunus alayhi salaam bishaanitti darbamee qurxummiin liqinfamee jira. Nabi Ayyuub alayhi salaam dhukkubaan miidhamee ilmaan isaa hunda dhabee qabeenyaanis hiyyoomee jira. Walumaa galatti nabiyyoonni hedduun rakkoo garagaraa keessa dabaruu isaanii yaadachuun barbaachisaadha. Seenaa sahabootaatiis akkasuma yaadachuutu nurraa eegama. Dhugumatti haga isaan qormaataman san qormaatamnee jirra. Hundi keenya gaafii tana of gaafachuu qabna. Gama birootiin rakkoo teenyam, rakkoo ummanni Filisxeen, Roohingaa, Suuriyaa, Iraaq, Yaman, Liibiyaa fi kanneen biroo qormaatamaniin wal bira haa qabnu. Yoo qormaata keenyaa fi kan isaanii wal bira qabne nuti qormaatamnee jirraa jennee dubbachuu ni dandeenya? Abadan hin dandeenyu. Namni seenaa addunyaa quba qabu kanan jedhu biyyoota amma maqaa isaanii yaamne kanneen boombiituu samiirraa itti roobaa oolam. Xayyaaronni adawwii guyyaa hunda ummata nagayaa fixaa oolum. Mee kana keenyaan haa wal bira qabnu. Qormaanni Nabi Suleymaan ammoo qormaata ajaa'ibaati. Inni akka nabiyyoota hedduu rakkoon osoo hin taane balloon qormaatame. Qabeenyaa fi aangoo namni tokko argatee hin beekne badhaafame.
namoota biyya bulchan keessaa namni haga isaa humnaa fi qabeenyaan badhaafameen jiru. Garuu qabeenya isaa karaa Rabbi jaalatu irratti namoota olchan muraasa keessaa inni isa tokko. Kanaafuu qormaanni rakkoo qofaan akka namatti hin dhufnees beekuu qabna. Balloonis qormaata ta'uu isii beeknee qabeenya Rabbiin nu badhaase irratti of eeggannoo guddoo godhuu qabna. Nama tokkootu hedduu rakkate. Rakkina isaa kanaanis hedduu iraaree mataa fi weerarsee jira. Achi booda saahiba isaa tokko walitti dhufan. Yaa obboleessa kiyya, har'a maal taate? Waan nagee qabduun fakkaattu je'een. Namtichi rakkoo keessa jiru kunis rakkoo isaa hunda itti tarreessuu eegale. Lafan qotanne, midhaan hin facaasuun qabu, waan ijoollee tiyyattiin barsiifadhuun qabu, jaartiin tiyyanarraa dhukkubsatte. Jiruun natti hadhooyti ammaaf jibbeetiin jira. Silaa bikka rakkoo tana jalaa ittiin baqatan argadheeniin baqadha. Maalumaan itti balleeysee Rabbiin akkanatti na darara. Nama hunda keessa anumaatu rakkinaan malaasa. Mee yeroo ati na laaltu nama rakkinaan maluun fakkaadha? Je'ee rakkoo isaa hunda itti himate. Saahibni isaatiis eega rakkoo isaa dhageeffateen booda yaa obboleessa kiyya, anumaa siif gochuu hin danda'u. Rabbiin siif haa dirmatu, inni si haa gargaaru je'ee biraa deeme. Dubbii tanarraa waan guddoo hubanna. Namichi duraa rakkoo isaa hunda itti himate. Hin hubanne malee inni Rabbii isaa himachuutti jira. Rabbiin kiyya akkana na godhe, rakkoo natti heddummeeyse, nama keessaa ana qofa filee hiraara natti baay'ise je'ee Rabbii isaa himachuutti jira. Saahibni isaatiis Rabbuma inni himachuu ture sanitti isa deebisee biraa deeme. Anumaa siif gochuu hin danda'u, isumatti waywaadhu je'een. Hedduun keenya haala kana keessa jirra. Hanga rakkoo teenya namatti himannu Rabbii keenyatti hin himannu. Hanga furmaata rakkoo keenyaatiif ilma namaa abdannu Rabbii keenya hin abdannu. Hanga ilma namaa sodaannu Rabbii keenya hin sodaannu. Kanaatu rakkoo nutti heddummeeysee nu alaa kutti jira. Kanaaf rakkoon teenya furmaata dhabde. Kan furmaata waa hunda harkaa qabu Rabbii guddaa ta'uu osoo beeynu isatti iyyachuu dhiisnee balaa hamtuuf ibsaa xillee. منشد أنس محمد ركون تخيس جرو حال غاري لفخايم سما بلسمس مساقومي ساتم يا رب سماتو نقم رمسن وتيز قبرم نوغيس نراغو تيتي سما بلسمس مساقومي ساتم يا رب سماتو نقم رمسن وتيز قبرم نوغيس نراغو تيتي نمتو كونكومن نوحي في خراد ابنام ربي ديبنين namoon dhaadannee reebamnee hidhamnee jeebamnee biyyarraa baafamnee nurra jiran seenee nun keenya abdannee wayi nuti waanamnee rabbi dhiibnee abdii namarra kaayyannee karaa bal'aa dhiibnee turree rakkoo seennee ilkeen achaa jidduu qarqabamnee hafnee xayyaara lakkifnee tireen taayabbannee dabneen gallee karaa ollee bullee dhumnee tireen taarraa buunee atoo billee abbannee dabnee galuu jennee osoo fiiguu qufee rigicha nuun seenee osoon galin ammaas karadhumnee hafnee tireen taayabbannee alaa galuu dhabnee kafiiguu yaabbannee karakkumnee hafnee lachuu dhiibnee osoo rabbirra kaayyannee nagayaan nu galchaan osoo humaan bannee jeeshii rabbii takka karakkuutee namnee seenaa dur qoradhaan warri itti namannee bahar keessaa baasee musaaf karaabannee طوفان جلا باسه نوحيف دوني خنم بلا شتي باسه نوليلين غافنه نوسني باسه زلام وصور خاينه اكيسادا ابان المونتانين اكيسادا ابان المونتانين اركو اساقفا اركو يوم جينم ولي سديبنن اركنو نمتي غبرم نو غيسه نراغوتيتي ايين دغادم yoo abdiin keenya ilma namaa ta'e abadan rakkoo teenyaa furmaatan argannu. Rakkoon teenya guyyaarraa heddummaachaa deemti. Hundi keenya gama Rabbii keenyaa deebinee tawbaa haa goonu. Ilma namaa abdachuu dhiisnee Rabbii keenya haa abdannu. Kan rakkoo nutti fideessisumaa rakkoo akka nurraa kaasuusisumaa kadhannu jecha qophii teenya irraa tanumaan goolabna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Suma bilisomse musaaqoomii saatiin yaa Rabbi sumaatu
نقبرم سنوتيز قبرم ما نوغيس نراغوتيتي سما بلسم مساقومي ساتين يا ربي سماتو نقبرم سنوتيز قبرم ما نوغيس نراغوتيتي ربي تولى خير فرعون قومي سام إسا بلسم قومي نبي موسى الراغوتي باسي أردت خيسام نوتيس إسا مليم هنقاو نغرغارسا نودير متينو باسرور خيسام نوتيس سمال هنقاو نغرغارسا نودير متينو باسرور خيسام إساتاتو مال راكوتنا خيسا خنو باسنجرو جدو باب سنسام وصوني بجراتي برنا ونباسا كان جرب خاطر فدبا إخلاصا ربي رأيك يا نمر رأيك بوسام نمر تيسنين تهنا قساسام تاخد الرابرة واللي بيبسر ريسا فولدرتي ما تلفدا ديمسان نمني ربي قبو يوم يودو ريسا خيسا والدبي قباتو سيسان قمتشوان قبو حرارونا داسان توتا شومسو باريسي دميسان بنين ستته دخاتا وديسا خندوك كباما هنكاوني واللانسان خندوك كباما هنكاوني واللانسان خما خمدكو سندي سواداسان خرب بيسا قبو هجيسا دريسا ركض شكريسا يودب اللي وبسان تندب فرار يوم وابياتشيسا الحمد لله هنداب شكريسا خامنتي إسلاما نوخن بداسا خامنتي إسلاما نوخن بداسا قبر ما تنلم ربي نرى خاسا كنوان ابنو يلميتو وبسان خيسان ومباسان إركنا نستي قبر ما نوغيس نراغوتيتي